Hey, beautiful people. This is our English, you see. Today we deal with some phrasal verbs, what we have been daily utilizing in our daily conversation. Great. Har'a phrasal verboota yeroo garaagaraa haasaa keenya guyyaadhaa gara guyyaatti fayyadamnu ni ilaalla jechuudha. Akka xumura lesson kan waliin tura affeerraa keenya. Great. Let's dive into it. Phrasal verb jalqabaa nu ilaallu yeroo hedduu iddoo garaagaraa bayi yookiin observeessi yookiin immoo bayi ispeeshaalii yeroo baay'ee bakka hojii tokkotti yookiin lafa tokkotti observeessi hojjetu yookiin immoo bayi bakka nagarsiisitti ni jenna. So waan akkasii kana argachuudhaaf phrasal verbiin baay'ee bareeduuf gabaabduu ta'e tokko jirti jechuudha. Isheen maasheenii akkuma dubbisee kan turaa wow isheenis shape up or shape up kan jedhamu. Shape up or shape up. Shape up or shape up jechuun observeessi yookiin isi bahii jechaa jirra jechuudha. Observeessi yookiin maal godhu isitti bahii jechaa jirra jechuudha. So shape up or shape up. Could you say with me? Say with me. Shape up or shape up. Great. Shape up or shape up jechuun observeessi yookiin bahii jechuudha. Observeessi yookiin bahii jechuudha. Inni kan biraan abaluun na hammachaa jira, abaluun sitti na hammachaa jira, yookiis abaluun na hammachaa jira, kanaaf kan kana fakkaatan yeroo garaagaraa ni jennaa jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin phrasal verbiin baay'ee gabaabduu taate, baay'ee jecha akkasii kan ibsu ergoon akkasii kan ittiin fayyadamuudhaaf kan nuyi fayyadamnu isheenis switched on, switched on, switched on kan jettu. Fakkeenyaaf abaluun sitti na hammachaa jira or nama ta'etu sitti na hammachaa jira fakkaata. Nama ta'etu sitti na hammachaa jira fakkaata jechuu yoo barbaadu switch on. Switched on kan jettu sana fayyadamnee I think someone is switched on me. I think someone is switched on me. I think someone is switched on me jechuu ni dandeenya jechuudha. I think someone is switched on. I think someone is switched on jechuu ni dandeenya jechuudha. Nama ta'etu sitti na hammachaa jira fakkaata. Waa'ee koo nama ta'etu sitti na hammachaa jira fakkaata jechuu yoo barbaadu switched on kan jedhu kana fayyadamnee I think someone is switched on jechuu ni dandeenya jechuudha. Isa hin hamatiin isa hin hamatiin nama tokko yeroo waa'ee nama tokko waa hamaa yookiis immoo waa'ee waa ta'e yeroo ni haasawu namatiin isi ni jenna. So hin hamatiin isa hin hamatiin jechuu yoo barbaadu don't snitch on him. Do not snitch on him. Do not or don't snitch on him. Don't snitch on him. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Do not snitch on him jechuun isa hin hamatiin isa hin hamatiin jechaa jirra jechuudha. Do not or gaafsanii don't snitch on him jechuu dandeessu jechuudha. Akkuma kana immoo subjectanii jiru. Don't snitch on her. Ishee hin hamatiin jechuu barbaade immoo don't snitch on her. Isaan hin hamatiin jechuu barbaade immoo don't snitch on them. Are you listening so far? Is it clear? Do you have an ambiguity here? Great. So inni kan biraan phrasal verbiin har'a ilaallu bahi asiitii bahi yookiin adeemi yookiin bakka kanatti isiitti deemii jenna. So iddoo akkasiitti phrasal verboota akkamiin fayyadamna yookiis immoo waan akkamiin fayyadamna jechuudha jechuudha. Inni kun get out kan jedhu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Get out of here jechuu yoo barbaadu asiitii bahi jechaa jirra jechuudha. Get out of here. Get out of here. Get out kan jedhu sana gaafa pronounce goonu get out. Isa kana bifa maloota yeroo pronounce goonu akka neetiivootaatti yookiis immoo akka warra afaan dhibootaatti pronounce gochuudhaaf akkamittiin akka fayyadaman teeknikoota garaagaraa ni jiru isaan sana guyyaa gara danda'a. So get out yookaan get out of here. Get out of here jechuun asiitii bahi yookiin asii deemi jechaa jirra jechuudha. Bakka kana bulldog kan jedhus fayyadamuu ni dandeenya. Phrasal verbii kan biraadha. Garuu get out of here yeroo hedduu waan deebiidhaan fayyadamuudhaaf waan jedhu jechuudha. Haraamtiin ta'u. So inni kan biraan jabaadhuu hojjetu gadi jedhii hojjetu ni jenna yeroo baay'ee afaan garaagaraatiin ispeeshaal afaan oromootiin gadi jedhii hojjetu
hojjettee immoo adeemtaanii jenna wantoota akkas akkasii taane. So gadi jedhee hojjetu jabaan hojjetu jechuu yoo barbaadu bakkaldaa kan jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fe'iisaa darbii bakkaldaa kan jedhu fayyadamuuti jabaan hojjetu gadi jedhee hojjetu kan jedhu fayyadamuu dandeenya yookiin jechuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf jabaattee hojjechuu qabda jennee nama tokko gaafa gorsinu yookiin immoo gaafa nama tokko jajjabeessinu bakkaldaa kan jedhu kana fayyadamnee you should buckle down jechuu dandeenya jechuudha. Ati